Video har'aatiif barattoota yeroo dheeraaf yookaan sa'aatii dheeraaf dubbisuun yookaan hojjechuun isin dhibu. Daqiiqaa 10 daqiiqaa 20 erga dubbistanii booda dubbisiin kan isin jibbis miirri dadhabbii kan isinitti dhaga'amu viidiyoo isiniif qabadhee dhufee jira. Rakkoon keessan kun rakkoo dhibaa'ummaa yookaan immoo rakkoo dubbisa jaallachuu dhabuu osoo hin taane rakkoon isaa mala ittiin xiyyeeffannoo keenya kennuun yeroo dheeraatiin dubbisuu dhabuudha. Har'a mala saayinsawaa ta'een kan namoonni milkaa'oo addunyaa kanaaf fayyadaman. Sa'aatii dheeraa teekniika ittiin dubbisuu dandeessan teekniikii tokkoon isin kenna. Teekniikii kun Pomodoro teekniikii jedhama. Mala kanaan guyyaa guutuu dadhabbii tokko malee hojjechuu akka dandeessaniif baay'ee isin gargaara. Personaalii teekniikii kana erga fayyadamuu jalqabeen guyyaatti sa'aatii 8 fi isaa ol dubbisuu dandeenya. Kanaaf akka xumuraatti wajjin turtan akkaataa teekniikiin hojjetu isinitti agarsiisa. Videoon kun baay'ee akka isin gargaaru abdii guutuun qaba. Hiriyoota keessaniif share gochuun dagatina. Akkasumas nu warri YouTube channel kana subscribe hin goone YouTube channel kana subscribe godha. Barattoota kutaa 12 bara kana transfer yoo taatan immoo private class jalqabnee jira. Private class join gochuu kan barbaadan karaa Telegram channel keenyatti contact nu godhaa isin jechuu barbaada. Video kanarraa waan guddaa akka barattan abdii guutuun qaba. Haga xumuraatti na wajjin tura. Pomodoro jechuun afaan xaalaanii irraa kan dhufe yoo ta'u hiikisaa afaan Oromoon timaatimii jechuudha. Namni mala kana uume Francisco Kerello jedhama. Yeroo bartaa ture keessatti taayimarii timaatimii fakkaatu waan fayyadamaa turee fi teekniikii sana isarraa fide jechuudha. Yaadi Pomodoro teekniikii baay'ee salphaadha. Gaafa yaada salphaatti isiniif ibsu sammuun keenya yeroo dheeraaf walitti uffisaan xiyyeeffannoo gochuu hin danda'u. Kanaafuu yeroo gabaabaaf xiyyeeffannoo guutuun erga waan tokko hojjenne booda yeroo gabaabaaf immoo boqonnaa fudhachaa deemuu jechuudha. Pomodoro teekniikiin akkaataa itti hojjetu isteeppii tokko tokkoon bakka 5tti qoodeen isinitti hima. Isteeppii tokkoffaa irratti yeroo dubbistan keessatti taaskii hojjettan yookaan wanta hojjettan tokko filachuu adda baasu. Inni qo'atu taanaan qo'annaa barreeffama barreessitu taanaan barreeffama hojii biroo ta'uu danda'a. Wanta hojjettan sana adda baasuudha. Isteeppii lammaffaa irratti immoo taayimarii daqiiqaa 25 qabsiisuudha. Taayimarii tokko dhumarratti isinitti hima akkaataa itti fayyadamtan bilbila irraa aappii irraa isinitti agarsiisa. Garuu taayimarii tokko daqiiqaa 25 qabachuu jechuudha. Daqiiqaa 25 Pomodoro tokko jedhama. Isteeppii sadaffaa irratti immoo akka daqiiqaan 25 xumuramu sanatti xiyyeeffannoo guutuun dubbisuu jechuudha. Maybe social media fayyadamu social media digitaalii siistemii keessan cufuudhaani Facebook, Telegram, YouTube hunduma isaa cufuudhaani akkam fayyadamneetti daqiiqii 25 guutuu more focus gootanii kitaaba keessan irratti dabarsu jechuudha. Daqiiqaan 25 erga xumurame booda immoo maal gochuudha jechuudha. Boqonnaa daqiiqaa 5 fudhachuu jechuudha. Boqonnaa gabaabaa erga fudhattanii booda deebitanii daqiiqaa 25 dubbistu. Yeroo boqonnaa isa fudhatan keessatti maybe bishaan dhuguu danda'u, mana keessa gochuu dandeessu. Garuu asirratti waan isinitti barbaadu yeroo daqiiqaa 25 boqonnaa fudhatan sana keessatti bilbila keessa fayyadamuun hin danda'amu. Sababni isaas bilbila keessa yeroo fayyadamtan keessan attenshiniin keessan gara bilbilaatti deebi'eera taana daqiiqaa 5 fayyadamatanii daqiiqaa dheeraa fayyadamuu waan dandeessaniif gonkumaa bilbila keessan fayyadamuu hin qabdan jechuudha. Marsaa kana si'aafuu erga deddeebitanii booda daqiiqaa 25 daqiiqaa 5 daqiiqaa 25 daqiiqaa 5 erga dubbistanii booda immoo boqonnaa dheeraa daqiiqaa 15 haga daqiiqaa 30 maal gochuudha jechuudha fudhachuu jechuudha. Gaafa kana sammuun keessan refresh ta'a sa'aatii dheeraa bifa kanaatiin dubbisuu dandeessu. Aappiirraa yookaan immoo Pomodoro teekniikiin kun appilikeeshinii qaba. Akkamitti akka fayyadamtan immoo appilikeeshinii irraa isinitti agarsiisa. Akka xumuraatti ammallee na wajjin tura. Jalqaba irratti gara Play Store deemna. Play Store gaafa deemnu search bar irratti Pomodoro jennee search goona. Akkuma argitan Pomodoro kan jedhu tuqna. Achini akkuma argaa jirtan teekniikii kanaaf appilikeeshiniiwwan baay'ee create ta'anii jiru. Like Stay Free kan jedhu jira, Calorie Counter jira, Scolion jira, Pomodoro Timer jira, Focus To Do jira, Pomocast jira, Good Time jira. Akkasumas immoo namoonni baay'ee kan fayyadaman Forest jira. Focus plant jira, Miki wantoota baay'ee appilikeeshiniiwwan baay'ee jira. Pomodoro teekniikiidhaan wal qabatee kan create jechuudha. Yeroo baay'ee kanan fayyadamuu fi recommend kan isin godhu Focus To Do jechuudha. Focus To Do yeroo baay'ee kanan itti fayyadamuudha. Achiin open kan jettu kana tuqnee erga seennee booda appilikeeshinii kana bifa kanaatiin isinii fide jechuudha. Lakkoofsa 5 yookaan 5 minute kana yoo tuqnee
daqiiqaa 5 break start break time daqiiqaa 25 dubbistanii daqiiqaa 5 break gochuudhaaf jechuudha kan gootan argitanii ammas ittiin lakkaa jechuudha. Appilikeeshinii kana yeroo fayyadamaa ture keessatti ani waggaa naannoo waggaa lamaa fi fayyadamaa jira. Yeroo kana keessatti appilikeeshinii kana fayyadamuudhaaf sa'aatii 983 focus godhee dubbiseera jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf itu appilikeeshinii kana fayyadamiin guyyaatti yoon sa'aatii nama dubbisee baay'ee dubbiseeran jedhama garuu appilikeeshinii kana kan fayyadamuu qabee kunoo waggaa lama keessatti sa'aatii 983 fayyadamuu danda'eera jechuudha. Baay'ee na fayyadeera jechuudha. Akkamitti akka fayyadamu tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Diiteelii isin gaafa appilikeeshinii kana wajjin wal baraa deemtan seeraan isinii galaa deema. Garuu wantoota muraasan isinitti agarsiisaa deema jechuudha. Jalqaba irratti today kanadhaan akkuma isiniin jedhe wanta hojjechuu qabdan taaskii sana sirreeffachuu qabdu waan ta'eef aard taaskii kan jettu kana erga xuqnee booda fakkeenyaaf baayoloojii dubbisne yoo ta'e har'a baayoloojii sa'aatii 2 kaasee haga sa'aatii 6tti. Achiin immoo sa'aatii 2 kaasee haga sa'aatii 6tti taaskii qabattu jechuudha. Achiin maal gootu dan kan jettu kana tuqxu. Achiin baayoloojii achii booda immoo histirii sa'aatii 8 kaasee haga sa'aatii 8 haga 12tti dubbistu jechuudha. Achiin dan kan jettu kana tuqxu jechuudha. Achi maal gootu taaskii 2 complete gochuu qabdu isiniin jechaara akka argaartan jechuudha ishee kana. Kanaaf histirii fi amma maal gootu waan biraa miti keessaa baatu deebitanii duubatti deebitu. Tomorrow's boris waan hojjettan taaskii kaa'uu dandeessu. Torban kana keessa waan hojjettan taaskii kaa'uu dandeessu. Amma maal gootu akkuma isinitti hime daqiiqaa 25 ishiin kun argaartu. Daqiiqaa 25 start to focus sa'aatii keessan guutuu kennitanii dubbisuu fi start focusii kana jettu tuquu qabdu. Achiin akkuma argaartan daqiiqaa 25 jedhee jira jechuudha. Inni jalqabsiistu. Gaafa jalqabdan qo'annaa keessatti jalqabdaniitu jechuudha. Amma maal gochaa jira jechuudha lakkaa jira jechuudha. Isin maal gootu yeroo kana keessatti more focus gootu jechuudha. Inni dubbistu jechuudha. Erga daqiiqaan 25 kun ishiin kun erga dhumtee booda sagalee kilililil yookaan immoo sagalee bilbilaa yookaan immoo sagalee wayii isinitti dhagahama. Sagalee alaarmii wayii isinitti dhagahama. Yeroo dhufu keessatti daqiiqaa 25 xumurteetta daqiiqaa 5 boqonnaa fudhadhu jedhee isinii dhufa jechuudha. Achiin erga xumuree booda maaltu dhufa jechuudha. Achiin daqiiqaa 25 achiin akkuma isinitti immoo daqiiqaa 5 break gochaa daqiiqaa 25 daqiiqaa 5 break gochaa akkuma argaa jirtan jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin itti fayyadamaa deemtu jechuudha. Daqiiqaa 25 daqiiqaa 5 daqiiqaa 25 erga gizee 4 dubbistanii booda immoo maal isinii godha appilikeeshiniin kun boqonnaa sa'aatii dheeraa isinii kennaa deema jechuudha. Boqonnaa sa'aatii dheeraa akka boqonnaa fudhattan isinii kennaa deema jechuudha. Yeroo deddeebitanii fayyadamtanuu baay'ee isinii galaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoon wanta dubbisa sana fixe maal godha raayit jechuudha. Achi argitanii mallattoo kan isinii fidde jechuudha. Xumurtaniitu wanti taaskii keessan irraa. Har'a taaskii keessan maal gootaniitu fixxaniitu kan jedhu isinii fida jechuudha. Bifa kanaatiin itti fayyadamaa deemtu dhugaatti baay'ee isin fayyada. Appilikeeshiniin kun dhugaatti baay'ee isin gargaara. Seeraan itti fayyadamaa isiniin jedha. Yoo dhugumatti appilikeeshiniin kun isin gargaaree yaada keessan koomentii jala nuu kaa'uun dagatina. Telegiraam chaanaalii keenya join gochuun dagatina. Galatooma.